haalli fatiyaan keessatti jirtu baay'ee ulfaata. Intalli dura ibidda qabsiiftee amma badheeteettee itti ilaalte jechuudha. Ililliin dura ibidda qabsiisaa turte baharii argachuuf. Gaafa fayyaa inni dhabe mootuyyuu biraa dheettee haalli bahar keessatti jiru dhugumatti baay'ee ulfaata. Bahar hanga fatiyaan addaan bahutti malee fayyuu hin danda'amu jedhee murteeffamee jira. Jarana dubbiin raagaa kun eessatti deema? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii jirtu ummata jaalala ummata kabajama baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja dhugaa dubbachuudhaaf haalli amma itti deemaa jiru baay'ee ulfaataa jira. Warroonni channel keenya faaraa taata subscribe godhaa. Warroonni hanga maatiitti na jajjabeessaa jirtan baay'ee takka ulfaadha baay'ee isin galateeffadha isin jechuu barbaada. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya dhugumatti haalli yeroo ammaa fatiyaan keessa jirtu maal fakkaata? Haalli fatiyaan keessa jirtu baay'ee ulfaataa jira. Erga gaafa bahariin sammuu isaatii tuqameetitti hamma ammaatitti laafaan jiru. Yeroo hin qabne irra ture irra bule. Erga ji'a meeqatii wanni kun ji'a shammoo meeqatii irra bulee jira baharii jechuudha. Gaafa dura intala san nikaaya godhatutti mana sheeka jedhe sheeni sun ol hin baane gaafa sanarraa bahariin rakkoo mataa isaa seente. Namni kuni bahariin hanga gaafati jinniin isaa hanga gaafati an addaan baatutti abadan fayyuu dandeettu jedhamee irraa dubbata. Yeroo ilaala yeroo sheeka argu dheetti miti jinniin jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yommuu salaata hedduu yoo salaata guyyaa tokko kagattu taate guyyaa lammataa itti deebisin gootu sheexaanii jechuudha. Maaliif sheexaanii si gosa waan ta'eef yoo ta'u waan qabaate ammoo wanni isatti godhame dhimmi kunillee keessumatti dubbima kana gadi bu'aa laala. Dhalaan masaanuu maaliif jibbiti yoo jedhan masaanuuni dhukkuba asaanuu durii fi amma garaagarummaa qabdi. Ta duraanii fayyaalati, ta duraanii wajjin nyaatti wajji dhumti, ta duraanii dubartiin duraanii abbaa manaa ofii gabbaatee liggiftee fuuti jechuudha. Nuti hawwati keenyarraa beekna, haadholii keenyarraa beekna, isinis ni beektan jechuudha. Duriif ammi garaagarummaa qaba. Ta dur wal jaalatti. Dubartiin dur jaalalli isaa walii qaban adda. Ta ammaa mootuyyuu maal gooti isinitti fakkaata? Uf qofaaf jiraachuu barbaadde. Dhuguma rabbii fatiyaan nama jabduudha. Fatiyaan nama gaariidha. Garuu boodaramu isin tuni maal taati? Booyifiin hin hafne, iyyuufiin hin hafne, isilleen iyyuu isin hafne u'uu jettee hin iyyite. Isii duuba itti deemamee raawwatame. Intalli ilillii jedhamtu kun mootuyyuu yeroo sanarraa illikki hamaa keessa seente. Dubartiin gaafa illikki seentuu badduudhaa beekaa nama galaafatti. Nama maraachiti, nama jazba'eessiti, hojii wallaalchifti. An ammallee ijoollee keenya shamarranii warroota biyya arabaa jirtanis ta'e, warroota biyya keessa jirtanis ta'e, dhaamsan isin dhaamu abadan duutanii baddan malee dhalaa mana keessan galchitanii abbaa manaa keessanii waliin barsiisina. Ati miskiinummaa kee qiree kaayi, miskiinummaan itti namaa gootumaan, rahman itti namaa gootumaan akkati ta'e mallaqa gargaara mana kireessiif yoo waan gootu dhabde. Garuu sa'aatii ammaa kanatti fatiyaa cinqamaa jira. Isin tawaan kana dalaysiiste. Ililli meeqa qumaatti ilaala. Erga gaafa bahar dhukkubeeti. Bira dhuftee bira dhaabbatti ka hojii cinqamu isii ka soqu isii ka badu soqu isii kaalkarrafee hirrafne jedhee taa'aa buluu gursaa isii. Isin tun fatiyaa nama ijoollee qabu nama ijoolleen barattu nama ijoolleen tun qo'annaaf halkanii guyyaa laasin ijoollee tana fatanaan kalaa irratti naannisitu. Eenyu ijoollee tana naannisa? Ijoolleen tuni mucaan hangafa sun immoo yaada qabdi abbaa isiitu durbi hanga abbaa jaalatu hin beektan. Ni cinqabdi fatiyaan beeka miidiyaa irratti baasuu deddeemani. Jara nama isaan ofitti hin kaleessan. Iyyadhaa isiniin jedha. Dhugumatti abbaa manaa keessan miila dhiqe jaalala kenneefi wajji bule. Fatiyaan garuu fayyaalummaa isiitu kan isii godhe. Gaafa beekattee digdeetti illee mootuyyuu wanni godhamu dhabame harkaa fudhatame. Gaafa harkaa fudhatamne abbaan manaa isii fayyaan arganne dhibeetti tare. Isii wallaalutti. Isin addaan wanni kun zaahir miti jechuudha. Yoo dhugumatti akkuma ammaa kanatti fatiyaan addaan bahu malee fayyamu jedhamu tokkoffaa maaliin isinitti fakkaata namni sheetichi sunillee akka rakkoo qabutti hubadha. Abadan rakkoo qaba. Maal quraana rabbiitti qaraa raaga itti raagaanni wanni fatiyaan addaan bahu jedhu raaga itti raagaa mataan sheetichaatu rakkoo qaba. Mataan sheetichaatu ilillii waliigalee nama dalagaa jiru. Isin galee sheetichi gaafa duraa baasuu didan sun har'a eessa as bahe.
namichuma gaafa dura ilillii fatiyaan nikaa hidheessan fiduudhaan madubbi dhumattee jirti. Ilillii bahaarii dhiifama. Ilillii bahaarii nikaa hidheessan isuma san fiduun dirqamaa isiniin jira obboleen kee. Inni har'a eessaa bahe eessa jira? Gaafa duraa nikaa hidheessuun eessa jira? Isin bare uummanni jechuudha warroonni Yaman fatiyaa duuka dhama'aa jirtan ammallee dubbiin isin hin galle. Namicha gaafa ilillii bahaarii nikaa hidheessan sheeka jette sheeka nama guddaa jedhe innillee sheeka jedhe nama ol bahuu hin dandeenye namichi san dirqama so'itanii fiduu qabdan. Wanna kana hunda ka dalage nama sani jechuudha. Bahaarii amma nama sani yookaan hin beeku yookaan hin beeku. Amma nama sani moo eenyutu beeka? Bahaarii fi ilillii qofatu beeka. Amma maalaan sobsiisanii nama ilillii nikaa hidheessan bahaariidha fiduun dirqama jechuudha. Fayyaa bahaarii jechuun fatiyaa fi bahaarii addaan baasuu odoo hin taane namicha san namicha fatiyaa fi ilillii nikaa bahaarii hidheessuun dhimmi inni qabu wanni inni qabee deemu waan guddaadha. Icciitiin guddaan isa harka jirti. Ililliin immoo dirqama immoo namicha san fiduu qabdi eenyu akka ta'e eenyu akka ni kaade. Isin garuu fiduu beekaa. Ililliin hin fiddu namicha sana. Namni jala galee soqamee namni sun eenyu akka ta'e dirqama beekuu warroonni isii gargaaraa jiran akka Bayyanaa akka Bulloo bakka namoota hedduutu jira jechuudha isii cinaa jechuudha. Fatiyaa dhuga ergaaf saniiti iyyuu kan jinqamu Bayyanaa sanii fi Bulloodha namni birallee hin jira jechuudha. Kanaaf buleen kiyya dhugaa dubbachuuf nuti fayyaalummaan teenya tadhuqqee nu kaa'aa jirtu. Dhiirri mootu yoo rafaan jirtu. Akkasuma immoo dubartiin dhiira namaa soitu immoo isinillee rafaan jirtu. Kanaaf waan tokko beekne gaafa itti seennu fi waan tokko otoo hin beekin gaafa itti seennu rakkoodha. Tokkoffaa abbaa manaa kee jabeeffachuudha. Fayyaalummaa ta'e dhiisu, gara laafummaa ta'e dhiisu, jabeeffachuudha abbaa manaa kee. Abbaa manaa kee yoo jabeeffatin immoo abadan ati jabinni kee waa tokko yoo jiru jechuudha. Ilmaan ta'e guddifachuu hin dandeettu. Dubartiin biraa dhuftee baruma sirraa fudhatti. Jireenyi ilmi namaa kana ta'e jechuudha. Achi gaatumoo itti muka itti quuti isii hin wallaalaa isii jaalata. Kuni beekamaadha. Dubartiin ofii bara fiidii bara. Ofii fiigaa jirti. Ofii akkamitti jechuudha. Jireenyi ofii qofa jiraachuu siif yaadaan jirtu siif yaaddu abadan. Maal keetii siif yaadde isiin bara alagaadha. Obboleettii teete obboleessa keetiiti miti nyaama jechuudha alagaa jechuudha. Abadan siif yaaddu. Har'a isa abbaa ilmaan meeqaa? Ijoollee afur moo maal qaba? Isa abbaa ilmaan meeqaa? Sa'aatii silaa jireenya ofii jijjiiru kanatti mootiyyuu inni mootu ofii isaatiyyuu bakka hin taane jira jechuudha. Sa'aatii dalagattee ijoollee ofii barsiifattee jedhutti har'a rakkoo guddaa keessa jira jechuudha. Fatiyaan gaafa addaan bahe immoo jireenyi isii guutuun hin bittinnaa. Fatiyaan immoo fayyaa isaa barbaada. Sirri namni kamuu fayyaa abbaa manaa ofii hin barbaada. Nama kana waggaa xiqqishuu wajjin teenya jechuudha. Nama waggaa 10 wayii wajjin teetti. Nama jaalala qabdu, nama jaalala kabaja qabdu. Kanatti aansummaan isinin jechuu barbaade. Bilaa adeeku rabbii jedhaatti. Dargaggeessa hedduutu jira dhalaan akkanaa jechuudha. Isin boru ati jechuudha. Boru gaafa namarratti waa raawwattu borusillee si qaqqabdi beeki. Zajaa namaa oltee hin bottobbadeetiti. Zajaa namaa harka irratti sii deebiti. Har'a bahaarii akkana gootee ilaalta malee har'a bahaarii dhuunfatte fudhadhaa ilaalta malee ati mootuyyoo boru dhoqqee akkuma dhaadhadhi sammuun keessa nama zootuma borullee sammuun keessa jira. Meela lama illee safara san qalu biratti hin argamtu. Ol baatee viidiyoo tokko jettee yaa rabbi abbaa mana kee naa fayyisi. Jarana du'aayii naa godha. Jarana hoogan mootu namni tokko waan tokko jedha. Isii maaliif wanti dadaydi suni hawanna ta'uuf kaani Allahu alami beeka. Garuu moo dubbichi zaahira jira. Akkamitti fatiyaa gadhiisu malee akkamitti fayyu jetti. Jedhame sheeni dubbatama. Sheeka fisiin immoo akkatti walii wajjin jiranii. Akkas isin jechuu barbaada. Asirratti wanni dubbachuu barbaadu, wanni isin jechuu barbaadu. Otoo jabeeffannee, otoo kottoonfannee qaban, nuti akka keenyatti beekaa hin qabanna. Gaafa inni wanna tokko biraankii tokko sirratti hojjetu balaa buusi. Lafa jala immoo akeekkachiisatti kenne abbaa manaa kennu.
abbaa manaa kee immoo yeroo hundumaa gorfadhu. Yeroo keetiif yeroo dalagaa keetii garaagarummaa godhu yeroo isaa kennu jaalala isaa kennu wantoota gaarii isatti haasa'uuf wantoota gaarii isa gammachiisu waan qalbii isaa gammachiiftu jaalala isaa bani sababa irraa laalame jaalalaan dubartii xiqqeetti qaban kunuunsan nuti mootuu dubartii 4-5 fuuna shari'aan fakkade jenna bir shari'aan akkatti fakkanne shari'aa yoo haqa isin guuttee as deebitu isin gaafa marzii dhiisuu ofii keessatti gootee tokko taasifatu jettu kun sirriidha. Nuti maaliif yeroo hundumaa walirratti deemna? Maaliif dargaggeessi guutee jira dargaggeessi baanni batti? Haa ta'u yeroo ammaa kanatti gubataa ta'e dargaggeessas jiraatullee kan yaada qabu jiru kabir tokko birrii barbaada tokko namummaa nama barbaada. Kan namummaa kee barbaadu sunis booda jechuudha. Waasi gaafatuun isaa nafu. Ati akkana jedhe. Ati maal qabdaati lafa qabdaati mana qabdaa jedhe si gaafatuun isaa nafu. Ijji walitti na deemti jira. Akkasiin jechuu barbaada kanaafuyyuu waa hunduma keessatti abbaa manaa keenya jabeeffannee qabachuu fi dhalaa dhuftee abbaa manaa keessaa fudhachuu yaal turatti gaafa isin mana kee dhuftu ijarra beektaa beek ija isaati irraa beekta gaafa isin mana kee dhuftu ija isiitti irraa beekta sababiin isaallee maalirre yaani injiraa miti wallahi akkasi kanaaf rabbiin nu haa eegu rabbiin abbaa manaa keenyallee nu haa eegu rabbiin jaalallee keenyallee nu haa eegu rabbiin hiriyaa keenyallee nu haa eegu. Isin buu shamarran mootu warri lamaaf qalbiin isin taatu mootu qalbii teessan tokkotti deebisa. Raahaa qodaa tokko irratti tokkummaan kunuunfadhaa. Isin galee tokkummaan kunuunfadhaa. Biraankii hojjannetu biraankii kee hojjedhu. Garuu saniin duuba inumaa yeroo maatii akka turaanii wantoota gaddalagoo waliin taphachuun haftiyyuu dhiiraaf dubartiin garuu taatu jechuudha. Haa ta'u garuu namni biizinasa kanaaf jedhee walitti daafamee maal jedhama malee walla ala qulla haala rabbiin keenya haa taasisuu fi ati ammoo rabbiin keessi jaba humnatii jabina tana ammallee rabbiin si haa kennu. Inshaallah abbaa manaa kee kana rabbiin si haa fayyisu rabbiin si haa gammachiisu yeroo hundumaatti gammachuu argi. Wallahi namni cinqata namni abbaa manaa irratti dhibamu namni ilma irratti namni kamuu yoo waan nama irratti dhibamu namni hin cinqata jechuudha. Rabbiin janqaa tana keessaa si haa baasu. Abbaa manaa kee wallahi billahi rabbiin si haa fayyisu. Inshaallah nama nagatti deebi'ee wallahi gammachuu durii sanii jaalala duraan sanii wajji jiraattu rabbi si haa taasisu. Akkasii jechuu barbaada. Viidiyoo kee har'aa isinitti dheeressaa jira. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinuuti nagaan naa turaa isin jechuu barbaada. Warroonni koomantii qabaatanii, warroonni yaada qabaatan akkasuma mootiyyuu, warroonni seenaa garaagaraa qabaatan, warroonni gaaffii adda addaa na gaafachuu barbaadanis inshaallah ani qophooftuudha isin jechuu barbaada. Isin jedhaa hordoftoota kabajamtoota kiyya baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Ani jaalala rabbiin isin haa jaallatu. Isin jedhaa YouTube keenya guddisuudhaaf immoo subscribe gochuu hin dagatina akkasumallee like gochuu hin dagatina. Like gadi bu'aadha viewun xiqqishoo oduma ta'u like godha akkuma laatanitti like godha. Uma wanta ati faayidaa keessaa argattu hin jirtu. Like yoo taate internet yoo taate qaraba.